tokko qoyyaa zeedoon bulookii jala jirti mana kana zimmettanii kottu jedhinaatti dawwaleen kee bulookii ilaal dhengadda haadha si arrabsitanii naan bulookii jala jirti. Natu beeka. Hayyee mee zeedoon mana kana galti. Shintaam ልጅ ቤት ሜያቲ ዶርግ ሜደሚቲ ዶርግ ኦኬ ሜያቲ ዶርግ ሜያቲ ዶርግ ሜደቂ ዶርግ ሜያቲ ኩመቲራ ኩመራ ባቲ ጅራታ በዳ ወላ ማም ረቢ ጀዲ ሞቲ ከባ ረበሽ ረቢ ቤቱ በሩዳቴ ኩታ አቲ ዋንቱ ተቆጥ ድራቲ ካናናኒ ዱበርቲ ገንደትን ገልቺና ዱበርቲ ካመራዩ ፈልማ ኩዱበርቲ ጅማቲ ሱን ዱበርቲ አርሲቲ ጀዳ زيدو كنو لفتيتي السلام عليكم موبي انسيف جاتشان دوفي والله ادو سكاوجا سكاوجو ماكيتي فين دوفي مالي انجرا انا ما انكبج نبرد لي فولي انسينو لي دوم يو بلوكي راكا مچاخنا بلوكي وريرا تفوقاتا اتاو مالي كابتن سكاوجا سجال دموبي انا ما وان تدولا مكان بيكو وانا بلسن بيكو وانا بلسن تكن بيكو موبي يرا برا دي فمشي يرا برا بدين ما دي متاني نيجو مچانتو اوكي متان اني مو بسني كوي كيرو تاني ما يا جرا كيرو جل كبن بني اجي ولا ما نجي فنا بديكي ولا ما نجي فنا ارمل مو بيرا جي فدو ولا تاسو ما nani mai dubat wana jira dalam uti kabanir wana na anis wana nargira jira keronis wana nargi baye kaba atau ani mo wannan jechu barbada wan harran dubat damane wan kalesa wan baye tu jira asanaran dubat wan hadda wondi mine kesan ugalche mali yo jette zedo si jalan nasi kabanya takasi arrafse hada kes miti wato ko gode mita hada to kembe dinga daga fa si ragadam du takatu kembe an ijoolleen kun fayyaalla beeku garuu hadda wallahi alazim an jalqabarratti suuraa imaanii isiiniif imaanii ijoollee ganda tokkooti ijoollee jimmaatis feemisii ta'anus wanni jedhi wal caalan hin jiru zedoon nattee isiirratti hin janajjanne imaaniin nattee zedoorratti hin janajjanne sii gala miti gaafa isiin suuraa namaa fiddee poostii jalqabarratti kan godhe kan jalqabarratti poostii feesbuuk irratti fidee suuraa imaanii godhe zedoo kanaa fi roozii dhimmuuti. maaliif duudlee akkanaa walirratti barbaachise jarroo tokko keessaan imaanii wanna kanaa jira moo jiru jettee maaf hin gaafanne inni lammaffaan immoo fajirii gastii keessa seensisanii yeroo jarri waa'ee zedoo imaanii dubbataa dhaqanii hattaa kan fajirii fa'i gadi baafna kan fajiriitu jira ittiin intinaa guddifachuudhaaf ummanni yeroo jarra akkas jedhamu jara keessa deessee kolfiti fajiriin isiidha saahiba goddanyaa isiiti imaaniin isiidha saahiba goddanyaa isiiti gaafa jarri kutaan biraa akkanatti jala xiqqeessanu jaraa wajjin haizoo jedhanii gammachiisuun jaraa wajjin dhaqanii baalaansii mana jaraa ol kaasummaa barbaachise. Maaliif jalqabarratti poosti goote maaliif waan akkanaa teessee echiree dhaggeeffatti fajiriin isiidha goddanyaa miti imaaniin isii goddanyaa miti. Boleettii imaanii maaliifi suuraasii namni gadi baasee ittiin xiqqeessuudha ashamaa qaqee manatti goldeebisuudha gadi baasee maaliif feesbuuk irratti laxxafuun barbaachise lammaffaan immoo bakka isinitti arrafamaartu bakka jarri ijoollee keenya xiqqeessaa jirutti maaliif argamte kanuma imannaan jira deebii gabaabaa sirra barbaadna waan dabaltu qabdaa akmal. Okay. Kanuma gaafiidhuma kanaafaati kan koo arrafamte gammube kanammoo ana qofaa miti miidiyaa muluu poostii godhe MP kan ijoolleen feesbuukiin na beekamu biyaan qaltii malee waan tokko homadheetu waan nu jedhu takka qabu waan gizeen poostii godhus qoosaafan poostii godha akkanan jedhe iyyuu an xabarratti jechuudha footocharratti wayyoo imaanii keenya kan galaafatee galaafamtee imaaniin keenya anis kanaafan janajjanuu dhiisee taaraan rakkoo kan akkanii namuu dandeedheetan janjanaa malee taa'aa jiraan jedhe poostii godhe beetamu bee kana malee an qoosaafan poostii godhe isaa feesbuuk irra guutee keen poostii godhe sayyuu malee ani maal diina wayii miti aniif imaaniin walii waa takkitti lola tokko hin qabnu aniif isiin ijoollee biyya tokkooti garuu isiinoo yeroo hunda baalee akkisan haasa'u waayee baalee haasa'u in jaallattu akkamitti tarsiidhaa janajjantee dheetanan keessa kan kootti isii qeequu intina poostii gochuu barbaade laan isii maaliif naqeeqxii yeroo hunda ofiisiitii moo yoom achi galtee ani jammar achi jaalladhee sin qabu beetamu bee waa rabbal kaabaa lafti kun naanifin
dhiira tokko achi jenne sin qabu garuu akka Oromoo tokkotti mana nama kamuu nan galaa nan taphadha. Ani laa amma lafa jirri mana sana galtee bahuuf arrafamuutis dhageenye gizeen galu. Akka obbolummaatti tan gala nama kamuu iyyuun gandaan walitti bu'an ganda namaan arrabsu ganda kootti sin arrabsiisu. Akka Oromoo tokkotti ijoollee wajjin taphadhaa nan qoosa. Kanuma haadhanii diina natti ta'an ijoolleen keenya. Uuma tokko godhee miti haadha koo gaddeebisee dheengaddatoo fi kun fa'i. Haadha koo gaddeebisee jechuudha. Haati namaa Lakkii ana haadha kee gadi hin deemne. Haadha kee gadi hin deemne. Haadha kee gadi hin deemne. Mirga qabdan. Toofi muitii qabadduutti. Nana. Yeroo isin himattan koo himadhaa jenne. Haa himattu kasinis. Qeerroon kunis haadha koo gaddeebisee arrabsee naan okkee gama kootiin afoofsii jedheera jedheen araarameenii nagaa buusee annam tokko wal dhabuun barbaadu. Haadha kan koo immoo dhiifama gaafachuu hin dandeessu jazaan si rabbiin biraa kaffalamaa jazaa rabbiin biraa fudhattaa jedheetan kan isaa rabbitti kennee ofii kootii gara kootiin afootu jedhee wal biraa galleanii finne jechuudha qeerroon kun jechuudha. Toofi kun immoo haadha koo ol ba'iseen arrabsu adda. Himata sirratti baname lamman keessaa tokko ani imaaniidhaan qoosaadhuma afanii isin ergasii na dhowwitu jedheen dhaqee nyaatamtee gagalaafatamtee jedhee taphaafan maxxanseetti tokko lammaffaa immoo mana imaanii keessatti qeeqamtu keessa dhattee teessee golfaatti keessatti argamte isin jedheen. Kanaaf. Isa immoo mana sana gizeen galu Ramzaa argasuma mana sanaan gala beektaa mube mana Ramzaa kana nin gala networkiin na qabaara. Jajjajja dubaddu dhagaamaadha. Na qaba. Nan gala ergasuma nin gala arras akkuma nagaa tokkotti jechuudha. Footoo jira waan TikTok irratti argeenna mana isaan galee beektaa. Mana isaa galee osoo haasofnu ijoolleen kan keenya ijoolleen jira maal jedhanii imaanii Ramzaan amma mucaan amma wajjiniin fiyoon tokko'ee isiin kabajan jaallatanii imaanii kana. Ijoolleen keenya maal godhaaranii viidiyoo baasii jedhee kaalii tokko itti dhaadate jechuudha. Yoo viidiyoo si baasaa isii akkana bowwaa agaltuu maaloo jedhee arrabsaanii ture. Ani immoo imaanii irra ka'een kaalidii wal lolaa olee dhufe laa. Isa jarri shiira natti xaxanaasiin shiirri natti xaxame hunda isaan beeku waan. Kaalidii wanti wal lollee imaanii lees xiqqeessi ta'edha itti wal lolaa ture. Imaanii maal bakka buutaati? Imaanii kan imaan maaltu si galchee? Ofiyyuu bakka hin buutu imaanii maaliif xiqqeessitaan jedheen? Imaanii Kaalidoo sayidhan beeku waan. Isii qeeqennaan isiirra keetan itti wal Zeddoo miitii qabadhuuti amma immoo baga nama dhaggeeffataa jiru argadde akkuma dubbadhu meemee ati maal dhageessi ati alhamdulillah. Kaalidiimaanii arrabsuu osoo hin taane sa'aatii sanatti kaalidiimaanii arrabsuu osoo hin taane usmiyyeedhaan Ramzaadhaan iyyi ati dhugumaatti dhiira ta'e wallaahi imaanii an bakka bu'ee anatu imaanii bakka bu'aa. Imaanii anatu amana. Ati dhugumatti nama ta'iti viidiyoo imaanii gadi baasii jennaan Zeddoon immoo jumaan ati akkamumatti imaanii maalitti beektaa bakka buutaa jette malee Zeddo imaanii dubbachuu miti sun. Tuma wal beeknoo tuma wal jaallannu dhugaa dubbanne waan ta'eef hamma dubbatte dhugaa beekaa jennaan atiif kaalidoon nagaa miti achirratti isin xiiqii waliin gabaata yeroo akkuma nama insobin والله خالدي متك يو بربان جرّا كذا على تزيد على إيماني برني Qoyaame Toofiqoo mubee dubbii gabaabsaa Kimal dubbii gabaabsaa isinii galee amma jechuudha imaan jechuun obboleettii keetti. Qoy dhaggeeffadhu. Ansobin nadhiisin na sawwaasin godhu waan an godhu habiibti na dhaggeeffadhu. Asman laakinnaa qaama laakinnaa maal dubbii jammar waan an gootu maaliif jibda. Zeddo yoo isa dhugaa dubbanne immoo ati akka nama ibidda yookaan fakkeenyaaf kibiriirratti qabsiisee hoo isaa rooti dhaggeeffadhu kan achi taa'attu achuma taa'uun dhugaa barbaadde. akkana goona. Ati dhumne ati keenye kan komaari faddate ati keenye. Zeddo nuti qabannu hundi keenya iyyuu al tokko. Kan komaari isa gube inni nu dhufe yaada kennee ba'e bar akmalichi kunuunsi mubarak. Dhaggeeffadhu Zeddo na kabaja miti obboleessa kootii isin kabaja itti dhaggeeffadhu. Egaa ijoollee keenya dhaggeeffadha. Wallahi isin kabaja muge. Waa tokko goona egaa ijoollee. Wanti nu goonu maali beektu? Tokko fayyisuudha. Tokko ajjeesuun ta'u imaanii nu dhufteetti kottuu imaanii ol galee. Tokko fayyisuudha. Tokko ajjeesuun dubartiin viidiyoo dubartii nuuf fidaa jechuun bara kana dhageenya TikTok irratti. Walumaa galatti waa tokko isinii dhaama. Ijoollee keenyaaf jechuudha. Bakka shanan gibeetti. Inni ibidda qabsiisee
nagaan hirkatee ciqilfatee taa'aa jira. Kan sagantaa keenya dhiisee sagantaa keenya malee asirraa iyyaa jiru nuyi tokko ajjeesuudha tokko fayyifnu. Imaaniin obboleettii keenya qaalii mataarra kaan zeddoon obboleettii keenya qaalii dhugaan jirtu kana. Kanaaf akka goonu dhagaa gaala hin gabaabsina dubbii. Zeddoo hararraa kaasiiti giiftii koo dheengaddasi bakka tinjiratti miutii qabadhu bakka tinjiratti dhufee jala toopik bakka tarrafamaartutti dhufee ol galee anatu zeddoo bakka zeddoo bu'ee gaafatama jennaan hadda na ijoolleen akka abbaatti akka obboleessaatti na kabajan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf toofikoon doktora biyyees ta'e eenyuun warra jiran qeeros ta'e qorataas ta'e guyyaa tokko kilmaa ajaa waa'ee gootii dubbatanii hin beekamu. Hadda garuu na jarjarsuu barbaadan. Dheengadda zeddoo jetta hadda zeddoo jetta si barbaadnaa yuusi qabannee naan jedhan. Sababii eenyu sababii kee obboleettii koo mana namaa dhattee gastii irra teessee yeroo keessattuu ijoolleen keenya rafamanu gastii irra hin taa'in. Biyyi sitti jiguu moo tabbi sitti jiguu wayya jennaan tabbi natti jiguu wayya biyya narraa kaasa jedhe namichi. Erga ijoolleen bakka nu hin feene bakka nuti tarrafamaa jirru hin naqin jedhanii bakka ijoolleen keenya xixiqqeeffamtu tokko haddaa kaaftee simiti anis hundi keenya iyyuu hin dhannu hin naqina. Kun mirga kun gandummaa miti. Bakka ijoolleen keenya yoo barbaade viidiyoon bilqiidhaamaa meeqa argine dhiifamaa wajjin narraan bareeduufan malee kiyaaraa waliin waa meeqaa waliin meeqa argine dubartii keenya hundinuu jenneeti afaan qabanne taa'arra miti ammas afaan qabannee teenya. Erga jirri immoo ajandaa fedhanii bakka ijoolleen keenya maraataan keenya itti xiqqeeffamu hin dhannu hin naqinaa hundinuu akkasitti ol gorfataadha kun gandummaa miti tokko jedha. Mubeekoo amma ijoolleen koo mubeekoo dhaggeeffadharraa adraa tokkitti al tokko naasaa. Iddoo laftisiisu wallaahi sababii keetti ijoolleen kaffe ziqqina godhanii kaanii amma tokkoon akkam na kabaju dheengaddas taa isi barbaadna akka gadi hin buune jennaan lubbuu gootii sodaadha jechuudha akka yeroo paantii bittaa biyya kana naannufu yeroon xiyyaararraa gadi bu'u mubaalii dhageessitti tanaan jetti ijoolleen maal jennaan waa jammaramee mukaan jennaan paantii sibiilaa hodhisiifadhe Itoophiyaa akka hin galeen jechuudha. Paantii sibiilaa hodhisiifadhe deemaa ture. Dhagar jedhaa deemaa ture nama keessa. Kanaafi bakka arga ijoolleen bakka nu itti xiqqeeffannu tokko galtee jennaan haadha kennimnu abbaa kennimnu jennaan sodaadde taa'uu jira kun. Si dubartii tokko dhiisiiti jechuudha. Walla gahuutu immoo dirqama. Dhageessee walla gahuuni wal jala deemuun dirqama. Nama maqaa jimmaa xiqqeessu. Akka kutaatti kun gandummaa miti. Nama ganda ofii jaallate ganda biraa jaallata akkasii ta'e anamma ho'i zeddoo nan fixaqa. Nan fixaqa qofaaf naasa. Diin kenna sa'aatii tokko yoo asii guddisee bakka ijoolleen jimmaa itti xiqqaattu hin seeninaa tumaa ijoolleen tuma ta'u waan ta'eef sirriidha simmoo wajji. Bakka ijoollee keenya xiqqaattu kana booddee nan du'a malee nan argita. Maaliif ijoolleen tumate nama of jaallate nama jaallata nama of jaallatetu ollaa jaallata. Anamma ana dhorgan hin jedheen goroo jaltoo binoo amanii jarra biyye har'arraa kaaftee bakka ijoolleen jimmaatti xiqqaattu galtee nasi tokko salphiseenaan lakki salphinaan barbaadu barcuma kabajaarran ta'a jedheen gartii irra galaan jiran ilaallataan galaa jira. Kanaaf obboleettii koo bakka jarri naqin jedhan hin naqin murteen murtaa'eera tokko. Lammaffaa dhaggeeffadhaa. Lammaffaan immoo waa'ee imaanii irratti dhiifama naa godhi zeddoo dhugumatti na kabajja yoo ta'e haasaa dheeressuu yoo ta'e malee kunoo imaan obboleettii keeti anis bakka kee bu'ee imaanii dhiifaman jedhaanii atis himu xabaafan godhe dhiifama jedhi ijoollee kana qalbii fayyisi kana lamman keessaan bahu waa'ee immoo si arrabsuu argeera ijji koo dhagayeera gurri koo waan ani itti himu qaba kana nurraa fitii ka'e bakka dhaquu hin naqintiin jenneera. Irraa falmitee miti himu dhiifama guddaa dingatan qalliidhaaf poost godhe malee si miidhuun miti dhiifama jedhi bakka nama kumaa dhibba kunitti. Mubee na dhaggeeffadha asirratti bakkin galee bakka ijoolleen keenya arrafamu. Anamma viidiyoo asirra ta'an jira. Uummanni na beeka si beeka. Anaaf si salaamu alaikum. Zeddoo akkam jirtaa dhiyoo si gorfadhe obboleettii koo viidiyoo waliin haasofne akkasitti nawrii wayiin qabu si galee garuu iskiriinshuu godhamee akka waan biraa fakkeeffamee obboleettii keenya salphisuudhaaf hidhamee asitti agarsiifamuun sun rakkoo qaba. Isiin dura gabaabsiisa. Ani koo ammas imaaniidhaan wanta itti balleesse takka jiru imaanii wanta suuraa sana maxxansuun badiidha jedhameera zeddoo koo maal kabajni isa kamire? Jara kan dhiifama hundi jira akkas ta'e na feesbuukii muluu irra guutuu. Beekumsi beeknaa si argine. Waan feete dhaggeeffadhaa waan.
اوكي شي ايمان اني كو والله ان ستي شري وي سجمر اني ميمان تيك توكي رتي مالي فيسبوك اني يول بين رتي فوقاتو اكاسو مامو كيسانس ولد بني بينو اني فماني اكنا ما هموتيو بيا كوتي بديتي كوتي اكدو باتلي اكاميتيو اتدياتي وان تيف اكسلام ما تستي كورمو ما تستي هذا كمينو نتدياتي ام تو مالي ampani ang surage kana mattanse badi way sitti ademiti ifama gudda yom balle se jirade ifama ilmi nama kamun dogongora sabe ke ifama nama gafatun mo nama guddum mo ala Mute. Kalas mute. Imani obboleettiiko si beenna ijoollee shanan gibee miti Oromoo kutaa kudha tokko si beeka si jaallanna si kabajna mataa keenya irra nu jirta akka taajii amaamaarraan taajiin gurraachi kaamusan mataa irra nu jirta kabaja guddaa si qabna anis bakka si bu'ee dhiifa. Yeroo mana bannu namni hariinu zeddoo akkasitti poostii godhee zoddoon isii kaamin jedhe zeddoo si akkana godhenya fajjirii moo keessaan hin beeku mucaa kana la keessaan hin haasa'u viidiyoo isii nan jaalladhan nan kabajan garuu walitti si kan hin beekne kanaafuu bakka ishiin isin dogongorte ta'uu mala dhiifama godheera kalas isinis dhiisaa bakka. Asasi irraa waa bartaa warri yoo hin beekne imaaniini asasi Doktor Abiy waa tokko sitti bakka anfiteera dabaree sidii kenna amma akka barbaadan anfitadhe deema yoo barbaadan immoo